galanni waaqa haa ga'u obboloowwan keenya bakkuma jirtanitti namoonni dhageettanis namoonni namoota biraatii sheer gootanis galatoomaa dubbii waaqayyo waan ta'eef dubbiin waaqaa nu hundumaafuu qoricha dawaa fayyina jireenyaa fi ulfina qabeessa isa waan ta'eef gara isaatitti hundi keenya amma dheessinee waan jirruuf isa waliin ergaa dabarsina jedheet adda fuula keessan yeroo duraatiif dhufe kana jechuun waan kana irratti jechuu malee saba waaqa afoo dhaabachuun kiyya haarawa jechuu miti. Kanaafuu akkam jirtan nagaa jirtu waaqayyo baga isin eege maatii keessan baga eege galanni waaqa keenyaaf haa ta'u. Amma dubbii waaqaa kallattimaan itti seenna isaa waaqayyo adda qalbii kee keessa kaa'e akka maatiif akka sabaaf akka waldaaf akka ummata addunyaatiifis hin ta'a jedhee waaqayyo na yaachisetti walii qooduu yaalla. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaanna jedhee abdii godhaa haa hordofnu galanni waaqa keenyaaf haa ta'u. Bakki irraa dubbisnus raajicha Isaayyaas 54 lakkoofsa 10 jechuudha. Raajichi Isaayyaas 54 lakkoofsi 10 ergaa cimaa of keessaa qaba. Of eeggannee waaqatti irkannee waaqaan abdannee jireenya keenya hundumaa harka waaqaa amanamaa san irra kaa'annee akka deemnuufi wantoota haalota laallee akka duubatti hin deemne isa nu godhu waan taateef waaqa keenya galateeffataatiin karaa kanaan dubbii kana walii wajjin hirmaanna jechuudha. Raajii Isaayyaas 54:10 isa maal jedha yoo jettani tulloonni yoo raafamaniyyuu jedha gaaronnis yoo socho'an gaaronni yoo socho'an iyyuu araarri koo si biraa hin mixxiqu. Tulloonni yoo raafaman iyyuu gaaronni yoo socho'an iyyuu araarri koo si biraa hin mixxiqu. Galanni waaqa haa ga'u. Amma bara tulluun raafamu keessa jirra. Bara gaaronni socho'aaran keessa jirra. Bara haalonni waan qabataniif waan gadhiisan wallaalchise keessa jirra. Bara kana keessatti waaqa galanni haa ga'u. Tulluu socho'aaru gaara raafamaaru kana keessatti gara waaqayyootti akka dhiyaannu gooftaan nu haa gargaaru. Kakuun nagaa koos si biraa hin socho'u. Kakuun nagaa koos si biraa hin socho'u jedha. Waaqayyo inni siif kana dubbateera jedha. Waaqayyo inni siif kana dubbateera. Inni kakuu nuuf galeera. Inni tulluutu raafamaara. Gaarota socho'aara. Haalotatu mala wallaalchisaara. Bahaaf gala namni wallaalaara. Waan harkaa qabuuf waan lafa kaa'e wallaalaara. Waan qabatuuf waan dhiisu wallaalaara. Dubbii kana keessatti an waadaan sii gale si biraa hin socho'u jedha. Araarri koo si biraa hin mixxiqu jechuun araarri kiyya dhiifamsi kiyya eegumsi an sii godhu sirraa hin fagaatu jechuudha. Galanni waaqa keenyaaf haa ta'u. Eegaa kana qabanneetiin bara kana akka ceenu waaqayyo nu haa gargaaru. Barri kun ceena moo hin ceenu ka jedhu gaafii keessa nu galcheera. Waaqayyo garuu gaafii kanaafi araarri koo si biraa hin mixxiqu jedha. Maqaan waaqa keenyaa haa ulfaatu. Dubbiin gaarotatu socho'aaraa tullootatu raafamaaraa markaba yookiin doonii nu keessa jirrutu raafamaaraa bubbetu baay'ataaraa oduu dhukkubaatitu baay'ataaraa abdii kutannatu baay'ataa maatiin abdii kutataaraa waaqayyo garuu araarri koo si biraa hin socho'u jedha. Maqaan waaqa keenyaa haa galatoomu. Warri araarri waaqaa akka nu biraa hin sochoone abdattan hundinuu gammada ilil jedha. Waaqa galanni haa ga'u. Gammachuun dabarsina. Wanna biyyiti lafaa sodaan dabarsitu kana nu sodaan dabarsuu hin qabnu. Biyya lafaatiin garagarummaan nu qabnu yoo jiraate wanna sodaachisu haala sodaachisu keessatti gammachuun ilil ta'an waaqayyo galanni si haa ga'u jechaa galataan dabarsuu danda'uu qabna. Sabni Israa'el diina isaa isa nyaachuuf isa balleessuuf itti dhufe faaruun mo'ate galataan mo'ate. Meeshaa faaruu qabadhaati diina keessan afoo dhaabadhaati faarfadhaa jedheen waaqayyo. Galanni waaqa keenyaaf haa ta'u. Bara kana keessa warri faarfattanillee faarfadhaa. Warri wangeela lallabdanillee lallaba isa dhugaa isa jireenya ta'u
isa fakkeenya gaarii ta'u isa ka dukkana keessa jiru ifatti baasu isa ka dadhabe jabeessu isa ka dhibame abdii itti horu isa algaa irratti abdii kutate siree isaa baatee akka gara mana isaatitti galu godhu dubbii san labsuuf hidhadha barri hidhannu kana garuu barri kun waan lama qaba yoo amma mana keenyatti gallee jirru kana keessatti findhee waaqa waliin walii galtee hin goone taate hennaan tanaan adda taatee nu qabnu ta biraa hin jirtu waaqayyo nu haa gargaaru hennaa tana keessa ka morrodamuu qabnu hennaa tana keessa ka haarawamuu qabnu hennaa tana keessa ka haarawamfamuu qabnu hennaa tana keessa ka hojjetamnee gadi ba'uu qabnu waldeetti yeroon hojjetamtu amma manatti hojjetamaa obbolawwan tiyyi manatti hojjetamaa faarfattoonni manatti hojjetamaa jaarsonni waldaa manatti hojjetamaa paasterno lallabdoonni qeesonni beektonni biyyaa manatti hojjetamaa raafama kana keessatti nama hojjetametu abdii sabatti horatuu danda'a galanni waaqa kennaaf haa ta'u abdii labsuu ka dandeenyu yoo hojjetam beekumsaan labsaa irra turre yoo ta'e beekumsaan bulchaa irra turre yoo ta'e beekumsaan faarfataa irra turre yoo ta'e amma ammoo gara hafuuraatti haa shifti goonu gara hafuuraatti haa jijjiirannu waaqayyo nu haa gargaaru yoo hafuuraan haarofnee gadi baane waan haarawaa hojjenna waan haarawaa waaqayyo nuuf hojjeta isa kana dhaamsi kiyya ka guyyaa har'aa qabu waaqayyo isin haa eebbisu gooftaan isin haa eebbisu kanaafuu kanaan jajjabaataatiin akka itti jettan jedheetiin waaqayyo qalbii kiyya keessa kaa'eera kana jechuun kiyya tulloonni raafamaaran adda gaarotaa miti haalonni raafamaaran qilleensa qofaa miti namoonni daba hojjetaa biyya irratti daba hojjetaa manguddummaa irratti daba hojjetaa araaraaf dhufanii daba hojjetaa nagaa labsina jedhaa hammeenna labsaa nagaaf kadhanna jedhaa nagaa booressaa dhugaa dubbanna jedhaa dhara bakka dhugaa kennee barcumaa dhugaan irra taa'uu qabdu dhara goobsinee dhara barcumaa kenninee akkasitti duukaa deemaa rugad haa dhiifnu dhartin hin baastu amma guyyatu dhufe waaqayyo gugurdoota gaarota qabe gaarota socho'e beektota socho'e saayintistoota socho'e dhabamaatuu jiran qabeenya guddaa qaban dhiisanii fooqee samitti ol lixe ka ijji namaa laaluu hin dandeenye dhiisanii biraa deemaaran obbolawwan tiyya nullee waan qabnu diqqaattee guddattee waan keessa jirruuf waan waliin ofiin horataa rusan dhiifnee deemutti jirru hin beekamu yoo bakka deemu garuu haa deebinu waaqayyo carraa kanaan deebi'anuun jechuu barbaada carraa kanaan naan araara argadhaa jechuu barbaada araarri kiyya isin irraa hin fooyamu inni jedhe amanama dubbii isaatiif waaqayyo amanamaa waan ta'eef obbolawwan kiyya araarri kiyya isin biraa hin socho'u araarri koo si biraa hin mittiqu jedhe eessayyuu hin socho'u tankaarfi takka si biraa hin fagaatu takkuu takkatti sirraa hin fagaatu kanaafuu araara isaa keessa akka jiraatu waaqayyo si haa gargaaru araara isaa keessa akka jiraatu waaqayyo na haa gargaaru araara isaa keessa akka jiraannu waaqayyo nu haa gargaaru araara isaa keessa akka jiraannu ijoollee teenna ta'amma barumsa irraa manatti dachaateertu tana haa gargaaru araarri isaa keessa akka jiraannu haawwatii manaa teenna waaqayyo haa gargaaru abbootii warraa ka ta'anillee waaqayyo haa gargaaru manguddootallee waaqayyo haa gargaaru dhokata kana keessatti nama hagamtuuf fuula waaqayyo barbaada ta'aara inni mannu ta'a malee ammallee quuqatu jirata waaqayyo waan itti gammadaan jirretu jiraata ta'a akka sanillee akka of sirreessinuuf carraan nuu kenname kana carraa kanatti akka fayyadamne fuula waaqayyo barbaadatutti akka deemnu waaqayyo nu haa gargaaru waaqayyo nu haa gargaaru waaqayyo nu haa gargaaru baay'ee bara gargaarsa waaqayyo gaafannutu bara kana raajichi Isaayyaas 54:10 irratti inni jedheeru tokkoffaa maaltu jira yoo jettani haala raafamaarutu jira lammaffaa ammoo abdii waaqaatitu jira haala raafamu tulloota jenneerra gaarota jenneerra wanta of biratti ilaallu jenneerra wanna abdii itti godhannu jenneerra yoo saayintistootatti abdii godhanne taate isaanu mala dhaban isaanu fala dhaban yoo beektotatti abdii godhanne akka taatu dhaban yoo bulchiinsa biyyaa warra siyaasaatti abdii ka godhannu taatu isaanu harkaa buuteerti dubbee amma dubbiin harka waaqayyo qofa jirti galanni waaqa kennaaf haa ta'u araarri kiyya sirraa hin mittiqu jedhaara waaqayyo araara kiyyatu si baasa jedhaara anuma qofatu fala sii ta'a jedhaara anuma qofatu deebii sii ta'a jedhaara deebima inni sii ta'a jedhe kana haa qabannu kana qofaan haa deemnu kana qofatti haa irkifannu falli biraa hin jiru
manguddummaa baafnee jaarsa biyyaallee taanee gaaddisallee teennee kootu dhufellee jennee wanti finnu hin jiru muramte jennee wanti finnu hin jiru abbaan murtee guddichi gad itti bu'e dhukkuba maqaa kennaniif kana maqaa kennuufuyyuu hin barbaadu koronaa yoo taate eessa akka jiru kaleessa maal keessa akka ture bakkamitti akka dhokateeru ka beeku waaqayyo qofa burqaa isaa ka beeku huletti dachaasuu waaqayyo hin dadhabne garuu maaltu kana godhe seenaan durii deebi'eetiin ofumaa bakkatti deebi'eetiin of history repeats itself ka faranjiin jettu seenaatu deebi'ee raawwatamaadha ka dur raawwatama sabni Israa'el waaqa irraa haguma inni fagaataa dhufeen waaqayyollee akka sabni duddatti gale itti chilla jedhe itti cadhisa lash itti jedhe waaqayyo lash nu jechuu keessaa nu haa araarri isaa ammallee akkuma amma argine kana nurraa hin siqu mittiqeen jedhu achi taakuu takkatti nurraa hin siqu garuu nutu isa irraa fagaateera baay'ee deebi'uu qabna yoo jennu afaaniin miti emotionally taaneeti miti utaalleellee miti waa kana san jenneeti miti keessumaa fidhee deebi'uu qabna waaqayyo keessa kenna barbaada har'a waaqayyo waa hagamiif nu eegaara waan biraa akka hojjennu nu eegaara lubbuu dukkana keessa jirtu gara ifaatti akka baafnu nu eegaara ofii kennaa ifa keessa jiru kana dhugoonfannee akka itti jiraannu nu eegaara manni kenna waa hagamiin dukkanaa'eera eenyummaan kenna waa hagamiin dukkanaa'eera ijoollee ifaa jedhanii uduun waaman hujii dukkanaa hagam keessatti mul'ataara waldattiin mana keessa atta jirti ta amma barana itti dachaane tun waldattii dagaramtu waldattii diigamteertu ta mana keessa maatii diigameeru akka ijaaramuufillee waaqayyo kana godhe hin beettani koronaan faarsina Kiristoosin faarsina koronaan labsina Kiristoosin labsina akka gara Kiristoosii deebinu carraa arganne kanatti akka fayyadamnu namoota illee gaarummaa itti mul'isaa akka jiraannu waaqayyo nu haa gargaaru ummata abdii dhabetu jira ummata waan biyyiti lafaa itti abdattu dawaa garagara mana yaalaa garagara haalota garagara hin qopheeffannetu jira ummata kennaa jenna nu haala qophaa'e keessa nu isaanii ol wanti taaneeru tokko illee hin jiru nu maraafu warra meeshaa ammayyaa qabus ta'e warra akkanumaan lafa jirus yoo ta'e waaqayyo hundumaa ka qalbii isaa gara isaa deeffatu barbaada malee meeshaan saayintistoota ebalu jedha achillee guuraa asillee fe'aa fidaa hin fidinaa jedhaan jiru isaan sunniin nun oolchan inni nama oolchu araarri isaa ka bara baraan nurraa hin goru jedhame sun nurraa hin siqu jedhame sun hin mixxiqu jedhame sun inni waliin akka ta'u waaqayyo nu haa gargaaru eebbi isaa hunduma keenya waliin haa ta'u adhaaf isuma kana waaqayyo yoo jedhe yeroo biraa walitti deebina sheer walii godhaa ittiin eebbifamtan jedhee abdii qaba gooftaan mana samii isin haa eebbisu eebbifama